Timorina beyyesuun mortu. Anji na Timorina bakka amma booda nama boonfee fonaadha kwani komatti balleessa. Iyyesuun. Gammadee? Sanyii goota, yaa sanyii goota, sanyii goota, yaa sanyii goota. No, safuudha. Waan hundumtuu safuudha. Safuu. Qoy edda wal fuute abbaa manaa kee faana omaan gootu. Simbaana, Simbaana, Raachuuyyee. Lammii kana caalaa. Ati amma seenaa hojjetu deemtaa jechuudha. Oromoon maal dhabe ani ingadda F5 irratti maakii sargiin keenya eessa akka ta'u barbaada. Uummatuma Oromoo gaafadhu wayyo. Finfinnee moo Harargee? Ani amma kan na dhibe. Walumaan laalu jirtan anaaf inni hunda guyyaa 4 guyyaa 3 viidiyoo laayifii seenne yoomina akkana jeemee yoo waa'ee mangistii haasawee beela. Iska maqaabiriidha qoy. Siduna guys bara giftii qabdanna maal ta'aniti. Mangistii raasuu maal itti godhe jara keenya dhiisaan irraa maal uummanni keenya miskiina onnanii bu'een. Namni waan kana dura hojjetaa ture ilaallan malee waan guyyaa takkaatiin dhiisaa. Arawan akkana jiru baay'ee ani baay'ee nama qalaalina seetu maa bossu chuqa ilaabeetti siifan gosh siifan ko baqa simmoo koramale mucaan kun naan taane ani immoo uummanni Oromoo kun ayama boycha dhalannee hin beekon narraa eegalaati ayama boycha dhalatanii maaliif bocha naziratti Mali boychi di lokun. Namni osoo lubbuun jiru bochan isin. Maa boyu. Maa bochan. Ayama boycha dhalanne. Wuy wanta kash tanan ma bochan. Ku ennan. Maal taatan isin. Yesus qalaalii dhaqaalatan kanaaf boobar. Ani na jaallatu bar kanaaf dhugaa seeni. Dhugaa miti baranii. Ani mangistiidha ofii kooyyuu. Foon haadha ko. Yeah. You think so much galatoma gifting in barbaachisu dhugaa dubbachuu just fataaf seenne waan ta'eef abshir mortuun kan way siif jecha du'aa jirra kaaraachuun ajit ummata rukutamaa kan manni waan sharaan dhaabbate fakkaata akkam sharaa ganda taasisa akkasin baay'ee na jaallattan beeka ani immoo qixa isaan isin jaalladha foon haadha ko yesus fikiree keessa sargii korratti Oromoon tokko akka hafuun barbaadu ani akka kootti foon haadha ko Onada go dhugaa kootinna gaafa irreechaa ta'a irreecha Finfinnee horar sadee kurruufa boombitti ati uffata aadaa kee uffattee anis uffata aadaa koo uffadhee yoo danda'ame Oromoon gimmaashni achi akka dhufuun barbaada ani akkasittan barbaada galatoomi haadhoo koo Abduliin boos Diba irreecha keessa hin bannu itti hin bannu diba nama keessa hin badnu. Hin bannu kaa nuti iddoo kabajaa abbootii gadaa biramu. Abbootiin gadaa immoo maallaan jedhanii hin gadda dubbiseen raachuu keenya Abduu Malik thank you Abduliin abbootii gadaa hin gadda dubbiseen maallaan jedhanii raachuu keenya dubartii tokkoof qofa kennuun intinidha kisaaraadha jedhan. Annaan raachuun
haadha manaa 14 qabaachuu qabeedha. Komantii dubbistire maal jettee komantii? Tiriidaan abbaa gadaa dubbiseen raachuu keenya dubartii tokkoof qofa kennuun kisaaraadha. Dammaa fannaniin guddisnee hanka baakabne bishaan dhugdeen beektu juusii dhugaa guddatte. Mucaa keenya mugziitii 13 guddifannee. Qaalii keenya kana abbaan gadaan jiru. Ay akkas jedhan egaa maal godhu shan. Inkijibin aboo abbootiin gadaa hin jiru. Abbootiin gadaa seera kan keedhaanitti malee si dirqisiisanii waan godhan. Garuu akkas jedhan amma anaan akkaataa isaan itti na guddisan hamma isaan narratti baasan isaantu beeka. Situ beeka akka sabaatti natti dhamaatani akka Oromootti natti dhamaat. Ani akkasitti abbootii gadaa kan Ambooti mukaan Oromoota hundaati mukaan Booranaati mukaan Gujiiti mukaan abbootiin gadaa beekaa hunda jirti. Akka waliigala Oromootti. Akka waliigalaa Oromootti hundumti isaanii. Ani baay'ee ani goonni gandan qaba. Gandaan na waamina. Gandi koo Oromiyaa kan koo. Dhalootaaf meebii raachuun eessatti dhalatte yeroo jedhamu Amboodha malee ani goonni gandan qaba. Gandaan na waamina. So akkas jedhaniiru amma ati anaan nama biraa faana sheer na gochuu barbaadda? Hin dandeessaa akkas gochuu anaan sheer gochuu nama biraa faana. Yaa gootni gandan qabu. Sirri jecha biriidha. Eessaa fidde garuu? Ani yeroo baay'ee akkas jecha bareedaan dubbadha. Namni nan dhaga'u malee. Eessaa fidde jecha aktiivistii? Maakii koo baay'ee namni baay'ee waa'ee koon beekunna. Asti akkas godhi Facebook irratti fireenda taaneerra miti. Gubatee bar Facebookiin qabu. Profaayilii koo keessa galiitii kan koo Raachee Tasfaayisa jedhu galiitii waggaa 2 waggaa 3 dura waggaa 1 ji'a 9 dura wanta nani post gochaa ture ilaalimee deemi. Maalumaaf baay'ee Amboottan dhaladhee guddadhenna. Ambootti yeroo dhalattee guddattu maal keessatti akka dhalattee guddattu ijoollee Amboon beekta taanaan isaanis gaafadhu. Waan kanaaf har'an dubbadha like serious ta'e waan kanaaf haaraa miti itti guddanne. Ati maali yooniin du'ee lafata akkanadha. Dubbadhu. Ay galiitii ilaalii qaba jira Facebookii korrattis jedheen. Hayyeen ilaala. Aktivistis taanee darbineetu qo'esti Oromoon immoo xinnoo aktivistii baay'ee qaba. Ani immoo Oromoon kolfisiisa jedheen akkas karaa isiniif gadhiisne maakii koo akkasitti hubachuutu gaariidha. Natiifoo wanti sarpiraayiz taata yeroo galtee laattees. Maakii mucaa kana dhiisii ammaaliin godhe qoy jara keenya. Ifiifin an duraan aktiivistiidha jechaa jira maaliin godharreen? Ati qoy maaliif akkanatti dhiyaadhee kana dubbadheera baay'ee. Waggaa tokko waggaa har'aa dhaabbadheen seenaa hojjetu barbaada mucaan. Sibsabaa wayii qabaa. Seenaa san keessatti nama rafee kaasuudhaan maakina dhaga'e kaa barreeffamuu qaba qabsoo keessatti. Na dhaga'e kaa waggaa har'aadhaan expert meeting kan jedhamu jira. Expert meeting kan godhe qobaako. Expert advice barbaade qobaako mana koo cufee mana xinnaa tokko qaban ture akkas bal'aan turre manni koo Yeggas manni koo akkas bal'aan turre mana lafa maaf akkasitti reebdamaaki. Amma ni dhagaa maayii ilaa miilaan na dhukkube gisee namni taa'u bara akkumatti taa'u miilli kun nama jechuun na qabe saniifin achi fiigee as fiige. Qas jetteen ejjettu akka wattaaddaraa maaliif rafa reebda? Akka wattaaddaraa oollee mucaa kana akka wattaaddaraa oollee miilaan na dhukkube saniifin utaalee oofti duuba deebi'ee yaabbalessa keena isi gaanii. Haay. Qas jedhee ejjedhu shi lafa. Maara dhiisin utaalaa maal rakkattati? Wattaaddaraa. Qoy mi amma hin dhaga'ama.
Are Yesuus. Akkasitti deemtaa yeroo hunda. Akkasitti hin deemu. Ati bar qalbiin beektu bar. Adabbii tokkoffaa. Okay. Suura qophaa koo ka'ee duuba goota. Achiin booda kaatee dhaabbatteetu saalsaa yeroo fiqranyoonni lama wal wajjin dandasan jiru miti. Akkam? Akka namoo? Miti saalsaa miti. Inni akkas ishee qabataa. Wallaahi jee ani wal sirba tokko. Nan si qabadhan jennee bara. Safuudha. Innaa. Safuu ammallee. Safuudha idda fuutee safuudha. Safuudha. Daangaa cabaa. Daangaa cabaa. Safuudha. Safuudha wallahi safuudha. Safuun tana Oromooti. Wayni dubartoota keenya Yesuus. Si dhukkubu jira? Waan hundumtuu akkamitti safuu ta'a maaki? Silaati amma sirba akkamitti akkam warra akkana fayyus akkasuma. Isa akkas jedhanii isa akkas wal qabatanii akkas. Safuudha barkuun laal safuu la. Maaltu safuu godhe? Maaltu sirba Harargee faana adda addummaa maalii qabame? Shaggooyyee Harargee faana adda addummaa maalii qaba? Sijamar sirba kan shaggooyyee faana shaggooyyee wal tuttuquyyuu qaba. Akkasaa sirra faa wal tuttuqtu miti gaafa shaggooyyee sirbitan. Shaggooyyee rakkoo mitire. Qonni wal tuttuquyyuu qaba. Inni kun wal tuttuquun qaba. Iddoo tokko qabattaa bakka suma sana qabatteetu sumarratti. Safuudha. Eegigaa, laaligaa, beekigaa, aadaan keenya kan, safuun keenya kan, laaligaa, beekigaa. Rakkoon qabu. Sirba koo duubarraa gadi. Ani. Dhaga'i na eebisiin naan deebisiin. Ani nama guddaadha. Ani nama guddaadha. Na dhaga'i. Laksauni. Akkana jee maaleesh. Dhaga'i. Ndum amma booda intini ka'iiti background irra suuraa koo godhiiti shaggooyyee sirbi. Suura qophaa koo suura sirriitti mul'atu. Suuraan isaa akkas garagalee ka'e. Qalbii isaa hin cabsine wallaahi laazim maalii godhee hin cabsine. Isa akka shaaruu katta akkas jedhee garagalee ka'e. Ispoortii minaan baay'ee ni tusoo jenne irra baay'ee. Black belt qaba baay'ee. Ani daanii first daanii qabanillee. Baay'ee akka abbaduun hin barbaachisu. Homaa. Anillee first daanii qaba. Maali gaayee? Homaa it's not a big deal. Sin caalaga. Iyyaan olee malee homaa ittaan goone. Mucaan maal ta'e ammaati bilaakii qabaatu duuba akkam ta'an? Bilaakii qabaan sin jedhanis. Homaa akka abbaduun hin barbaachisu. Akkas gochuun immoo waan guddaa miti ishee kun. Arankutiin akka maakiitiin godhattee. Kai yaadawanni. Allaa haftee? Afeera. Ati na ajjeesta kana. Kai sirbishi. Okay. Takkanaan jijjiirtu waan biraa. Maal waan biraa? Waan biraa mi ilaalime. Dhiichisa yoo ta'e saayinsii dhiichisa. Hin barbaadu background godhiitii suura koo dafiitii shaggooyyee sirbi. Okay.
Shagoyeen hin tolu bar yoo sirbiin jiraanni. Suura koo dura background irra godhi. Alright, yeah, but ati faaraan ta'e gagama. Hey, hey. Kana caala maal biraatti raaju? Suura koo godhi. Namaa dhufee qabu jala. Nama ergatan. Eenyutti ergatan? Kutan. Suura background godhi. Amalee washati. Dirree si jiru. Garaan koo na dirree. La hawla wala quwwata. Suura jechaan oolinii. Adabbii gosa. Ani bari. Raaju. Ummati babbaan kiyya. TikTokii fayyadaman. Dalaalu jira. Insaanitti meeramaa rakkoo hin qabu. Wallaahi laazim. Hin dhageenye ammoo hin anji. Hin dhageenye. Maal? Dhageenye. Maal? Afaan keenyaan sitti hima yaa. Ay. Ay. Okay, suuraa kan kee. Anin buufadhee jira sanumaan godha gaafadheen gadda adabame san. Isan ta'u. Isa akka shaarukaatti akka zoore sana. Akka shaaruka amma dhiisee jiraachuu barbaaduu hin dandeenyu. Maakiyaatti maaliif akkas bareedda qabu? Shagoye. Sirbiga. Sirbisitu sirba. Wallee yoo ittiin banamne laagga akkana jechuun useen idabbiraan wallahi wallee hin qaban shagoyeen ta'u. Okay, akkana siqee. Si adabame miti? Congra. Akkasi kunoo jaalla. Si adabame dhugaa namaan adabamu baraan rakkoon kiyya garuu siif hin adabamaa rakkoo. Maal rakkoo goba qeerroo keenya. Qeerroo. Abbaa feeta caaltu. Yaa. Ilma Oromtichaa. Yetaaddasa Birruu ልጅ ታዴ mati gootummaan qabdu maal goonare. Yaa abbaash namatti waanchi. Okay. Qajuyyee si adabameen jira. Qajuyyee alalku. Sorry. Raachuu qajuu wal na fakkaata. I'm so sorry. Hai qajuu jechuun eegal. Nama hedduu walii gisee naasoo kaman ta'a maalish. Dogoggortee raachuu ta'e hin beektu nama bira. No, kasiin dilaan. Qajuyyee, raachuyyee akkana maqaan wal na fakkaatu. Sorry. Waan biraati miti saayiba kiyya. Si qaxxa'e kun. Raachuun miira. Qajuun eenyu? No, qajuu saayiba kiyya. TikTok irra. Qajuun eenyu naan jedhan. Aya Oromoo. Okay, kadhumaatti taphanna akkamitti?
Sarah. Digdamii ja'a. Kacau danda'a sanyi koo amma maalis yaada ba'a. Umuriin koo ani 26 illee sartifikeettii qabanii hospitaalatti dhaladhe akka ijoollee tokko manatti dhaladhe miti. Baasuu illee sartifikeettii. Baasuu? Aboo ati sartifikeettii maali haasa'uun? Eenyu umrii keessa gaafatati? Kunoo umurii koo shimaagillee naan jedhe miti. Ani shimaagilleedhaan 26 kanaan differee liyyii dabara. Maali ati achiis namni shimaagillee si hin jeen jiru. Yaarajjanoo ምናምን ሄደን ጀነ ያረጀን ጀነን ጀነ ጠጋን ጅራ በራ ሚሮ ቀበ በር ነን ጠጋ በር ከራ ሲን ጀነ ኤኙን ጀደሬ namni tokko siin hin jenne maal taate maali kaalta dabaddabku alka maal namaa hojjortuun barbaaddeeti እንትን ታዲያ ሲያረብሰን ከናፍ ነን ተበሳጨ በር ማን ሲያረብሱ አላሊ ማን ተበሳጨ ni beekan isaanii giseen kee lafa harka keessi dhukkubamoo akka sirreebiin ኢየሱስ ድረስ በኢየሱስ ኢየሱስ ድረስ ስፖርተኛ ነኝ እኮ ቀጭቀጭ ጎዴዲ Oh my goodness. Ati akkasii morma kee cabsuu hin dandeessaa? ነበርሽ እንዴ የኦነግ ወታደር ውስጥ? Ni dandeessaa jechuun akkasii caccabsuu hin dandeessaa? Akkana garagaltee. ኧረ እንደው Okay, amma adabbii kee himadhu. እንዴ Raachuu sodaatee haasir. akkam gootee si natti agarsiise. Ispoortiidha. Akkoo natti agarsiise kaa maalumaaf akkam akka goote. Dhaqna keetu qaqaqqedee iyye miti. Asii baasiin cabe. Adabbii kee himadhu. Adabbii kee himadhu. Garaana dhukkubee. Maali ati kaakkan rifattuuf? Ati akkamitti akkas dhaqna kee akkamitti akkasii jedhe dhaqna kee akkas gootee ani yeroo akkasii mormi namaa yeroo akkasii iyyuu argee hin beeku. Mormaa miti waa meeqa cabsina nuti hin beektooti. Qoy yoom deemte biyya Gibsi yoom deemte? Nama reebdee deemte moo? Nama reebdee deemte? Ta'uu danda'a. Ani taphaa fi beekta miti si wajjin taphadha hundumti keenya warra asirra jirtan. Ara akkasiin jedhin maakee. Waan sitti tolaa daban. Harka kee maa akkas goota maakee? Boksiin si yaadama gaa. Waan si tole naan hin jenni. Waan takka amma waan Oromoon harkee hin beekne jechuudha bakka. Amma hin si garsiisanii boca dhiisee as bira sirraa raachuu jettee hoo hiiqirabbata'u. Akkasitti yoo si sodaachisanii malee na dabattoti.
ati ispoortanyaadha hin jechaa jirtan. Hayi maakii eddaanuu ati ispoortanyaadha la'uu maal taate ani ispoortanyaadha jee ani jee ejjenne bara ani hin jenne. Ay nama charchii ooluutu akkasitti hanqaaqqaa. Waan sitti tole qaxxaami maakii waan sitti tole. Akkana godhee arga kenkee. Akkana godhe. Okay, gabbus mi'aanqa gadi. Uura dabartaachi. Wadeet. As bira fiti. Akkasii miti akkanatti. Akka amma si garsiisee godhee harka kee. Gadi akkasuma gabbaasiif gadgadoo. Gagguchiisiree. Kan koo gadi hin buuka. Bakka yoo har'a gadi hin kuchiisi kalaas adda baanas biratti. Gagguchiisi. Gadi hin buukan koo. Gabbuusi akka buustutti. Gadi. Narraa dabatu didee qabuudha. Gabbuusiree. Gad boodide maaki. Gabbuusiree jechuun yaaliree maali? Kan kee salphaa waan ta'eef kan koo iddoon kun itti ulfaata kanaaf. Wayii salphinaaf miti. Ay askoo waan itti ulfaatuuf gadi hin buuku. Ittiin ulfaatu. Hin beeku maaki. Ani tamaaraan ture. Yeroo ati ispoortii hojjettu. Ana ispoortii hojjedhee hin beeku. Akkoo ati yeroo ati kana yaaltu ani timirtiirran ture. Timirtii tamaaraan ture. Na dabattamee amma kana booda. Na dabamte. Maal laas faraarraa argamu? Na dabattu kana booda amma. Na dabadhu deemi sirba jaalalaa naa sirbi. Hin beeku sirba jaalalaa. Walirraa fagaannee kunuu sirba jedhu naa sirbi. Walirraa fagaannee kunuu dudda garaa taanii natti dhiistee deemti kunuu hin beeku. Sirba Hacaaluuti maal? Sirba Haceetii hin beeku garuu. Maal beektaree? Suura koo baakgiraawundi irra godhe. Maakii dhagayaa sintama saassaqiin. Hidhii koo laalaa jirtamoo? Aboo rabbii jedhiti koomantii dubbisaa jira. Maal teessa mucaan? Akkas gad jechaa jirta ilaalaa jirta. Baay'ee ani loon ilaaluu sittanii maatis yeroo ilaaltu natti himi. Ani ilaaliin hin jenne ilaali. Garuu natti himi ilaali. Safuu eeggachaa. Safuu eeggachaa ilaali ta'ee nan beeka. No, safuu eeggadhu. Akkoo safuu eeggachaa ilaalta nan beekaa. Safuu eeggadhu jechuun safuu eeggadhu gisee waa haasweetu. Safuu. Waan hundumaa safuu. Maalidhaa? Safuu. Gadaa fi sirna. Hidhii namaa laal. Hidhii jechuun safuudha. Hidhii jechisaa maaliif uumamere? Hidhii jechuun safuu taanaan afaan Oromootiin hidhiin maaliif uumame jechisaa? Safuudha ammallee irra deebiseen siima. Qoy safuudha taanaan afaan Oromootiin jechi hidhii maaliif? Ta'i qaxxaami baakgiraawundi irra godhi suura koo. As laqqasee dhufan yeroo tokko. Jalaa miliqa dhugaa dubbachuudhaaf. Jalaa miliquu? Miliquu? Otoo na dabalatee miliqtu. Maakisii dhagaan jira. Jalaa miliqaatti ilaallichinde. No, ettanii sinsa kana. Namni asirra jirtan ammallee irra deebiin isiniima. Namni dhageenye hin jiru tapha kiyyaaf guyyaa 9 tuwaafe akka dhuftanii taap gootan. Okay? Hin hafina. Viidiyoolee hojjedha. Galatoomaa. Isinin jaalladha.
Inni dhiquu dhiisee bara. Thank you so much. Isin jaalatamtoota galatama. Aramarraa amaan jira. Background irra godhi suura koo. Ara gaa'es laphee tokko naan kennitanii suura ijoollummaa koo sitti agarsiisu maaki? Suuraa ijoollummaa kee maal Chuchuu koo galatoomi. Maal goote? Maal jette? Maal godha dhiisfirraa qajeeluu achuu. Hiriyoota koof tan agarsiisa.